Eessa? Ama bara beeytii ta'e kun dhaggeeffataa jiran. Uummanni ana maal irraa dhaga'an natti fe'an dhaga'anii ana asli. Kasaa meeqatti kan dhaqaa jirtu kun maayin? Uummanni nan dhaga'u nama isa dubbatte wayyaata dubbadduuf. Isiin haa dhuftu. Intalli moo? እንደዚህ ሲታይ ህፃን ልጅ መስላችኋለሁ እንደ ረብዬ ነው ቤት ኮቱ ኪታባ ዩ በረተ ሚሴጂና በረተ ሀርኪ ወጋ ሰዲ ወጋ አፉር ኪታባ ሲ በረቱ ደደበ ዶክተር ዋን ከለና ቤት የለነት ሰላመት ጋፈተ ሲ በረቱ ደደበ ሀርኪ ከስር ሀያ አንድ ሰው በሽምግልና አንድ ሰው ወላሂ ተቆም ከዛ ሀርኪ ኪታባ በረስ አከሚቲ ዶክተር ንቀት ነው kitaaba barreesse amma nama guddaa hayyu na tuffatte duute oromiyaa tana qofattu amala kiyya beeka wallaahi takkaan na dubbifteen beeytu yaada dhoonaa dawwaltillee beeku feek akkaawuntiin oromiyaa biyya koo namatu jaarsummaa natti erge baabaa sheeriyaalii natti erganii mucayyoo kitaaba barreessite ta'a kuweet katarma maal kana jirtu akka natti ergan Katari barete takoile Katar mo takoita kitaba barete oi baredu oi zabu momal amale nama daadhi shalenat erge nama dunat erge achuman oromia ngarakana dhagete anin beeku dhageta yette doktora kajarsumma garagara gandarra fide erge turra suutumatti obsuman Doktor jadi dhukkuba kee itti himadhu akkana naan jette oromiyaan naan jedhe hin gadda wayoomna dawwale akkasanii rakkoo miti nuti kitaaba miti yoo barbaachisaa ta'e guyyaa isin ijaazaa buutanuu isinii beeksifna afaan keessaniin himadha oromoof oromoo jidduu jaarsummaan deemuu qabu dhimma kee kottu himadhu wallaahi dhimma kee kottu gaafa isin ijaazaa buutanuu isinii beektan mungkin sagantaa keessanii miti ibin qubna gar sarte waan barumsa qabu hojjattee miti guyyaa akkana ijaazaa buuhedha abbaan manaa kiyya algaa afee yoo waa ijaazaa buufatee jiraate shaashii paantii xuuxmayaa yoo intaloon sun mana keessatti gatte kararraa qabee mana qulqulleessee akka fooliin tiraasin fooliin intaloo buutee fi natti hin dhoofne Shitto itti godhee na haa eeguu yoo jette si beeksisa. Hin sobee kun amma sirrii miti. Ijoolleen shamarree sirrii miti. Sihii dalagaa jirtu abbaan manaa kee yoo buufate tiraatiin sitti hin ajootu. Shamarri kun akka waraabesaati bar foolii wal beekaa suufee jedhe wallaahi. Shamarri akka foolii dhiiraan beeyni ofii wal beekti. Wallaahi wallaahi. Gide maati barri irraa bantu manni kun itti ajaa. I don't know. Manuma kana itti ajaa akkasii wal beektu moji. Gide fuulaa irraa bantu. Ga'a jette. Kilaasii hirribaa seente yoo akkana jette ammallee mee laalaa warri dhiiraa. Jaartiin teessan gaafa ijaazaa dhuftu laalame laala. Gide awwala gachiiftu. Akkatti funyaan hin gachiiftu. Udduun teettee ona jeesu. Maaliif isin shawwaddaa akkasii arganetti beekuufi bar. Ila kasila akkatti ciisuu qabdu akkatti ciifti. Jechuun akka yoo isin jettu isin hin agarreefi. Sila akka ciisame namni isin akka ciifti. Funyaanii dhayti gadi gara makaddaa. Muuxannoo qabda qallaan muuxannoo qabna amma har'a jirru. Qallaan muuxannoo qabna. Jechuun ilaalta. Dubartiin mootuu ta ijaazaa buutu baay'een shamarran jaarsan qabne ta jaarsa namaatti ijaazaa buutu maaliif waa dagattee manaa baati yaar maaliif dagattee baati ta shaqqalaa dhuftu sun maaliif dagattee baati ijoolleen dhiiraa mudannoo akkasii hin mudanne mee warri mudannoo akkasii mudate jaartii dalagaa isii jirtu waa buufattanii ta buufattan sun xusmayaa haa ta'uu paantii haa ta'uu dagatteen baane
bultii si dhiiguu beekan dhiifti moo dagattee baati? Wallahi dagattee baati. Ka isiin dagattee baatu moo tayoo jaartiin alaa dhufte takkamaan argitu akka waan walitti himanii. Ani yeroo baay'ee jaarsummaa waan taa'eef isinitti hima gaafa su'uudii jiru fa'aa keessattuu gaafa su'uudii jiru. Kaasuun sadaga'ina laala. Tasuun dagattee baatemu. Ta dhufte ta shaqqalatu dhufte dagattee baati. Haati manaa immoo yoo dhufte dura isii argi dura osoo waa takkan argine paantii argite. Waan isiin dagattee baate argite yookiin shaashii irra hedduu qabattoo dagatti qabattoo. Lippistikii homa bakka homa dagatti shittoo. Maal jechuudha? Ajaa'ibna wallaahi. Rabbi isin haqa jechuun hundaafuu Ramadaan dhufe toobadha. Silaa isin Ramadaana booda walitti dacha'uun keessaniin oolu. Amma Ramadaan dhufe toobadha. Warri zannii walitti baddanillee wali dhiisa. An silaa nama zannii itti baden qabu. Nama itti aadallee hin jiru. Nama sababaa kiyyaa Rabbi gaafatu hin jiru. Waan namni itti aadu tokko hin jiru. Tokko namni hin jibbu hin jiru. Addunyaa kana ijoollee Oromoo namni isin jibbu tokko hin jiru. Isin warra akka carraazanii natti badda yoo jiraatan foynaa lillaa. Biiftuu maal jedhamu mucaan harkisaa ooltu? Maayini? Hin mul'ata bar gubbaa kana ijoollee murii taraa gidee isin rabbaysa. Maayini? Seeni jedhiin kaa? Maal? Jaartii jalaa bade? Dhiira moo duru? Dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beera fakkaate. Waalaikum salaam. Noona beera miti shamara. Oh, durbaa? Ya, jirtu akka nagaa keessan. Nagaa alhamdulillah. Dhiira isinii fakkaadhee ganna darbitanii maal bal hin hafne asarri naa lafa dhaye. Biiftu galata. Hayyee. Akkam nagaa fayyaadha. Nagaa wallah. Nama haaraya mitiiti faamilii dhaliisa akkatti cinaan allaalina. Esh, dubbadha maa ta'e hin tarre? Isinuma dubbisuufi. Akkam? Naga'uma isin gaafatuufi maa seenuu ani manni kenname maa rakkoo qaamaa seentan jechuun maal jechuudha? Faamilii keessanii. Nagaa alhamdulillah. Jaalanne manni keessa. Kaitti. Okay. Nam dibbi jaa kun follow kana tolchaan fedhe as disha hikmaa ta'e gar faamilii tiktookii na yaa guwate. Maal goote? Biiftuu sanatu sareen na jala riippoorti godhe. Isin yoomuu gara suudii kana dhufu eddan qo'a. Suudii makkaan jirta moo Jidda? Riyaad? Makkaan jira la. Ani na adabe garuu gubanne illee uusbillah yaa rabbi natti hin katabeen. Tiktookiin maal jala gubatee kun akkuma 30 qabda kanaayyuu. Na adabe suni aslisha. Waa wayyaa al darbe iskiriimiin kamaali miti biiftu gade. Kana maatii kun? Naman naa kenne laa kana. Jaarsa keetu sii kenne? No jaarsaan qabu ani singiliidha. Wallahi. Walumaa. Yeroo fi maal uffatee koi doktora akka gara suudii kana dhufan wajjaasaa jirra akkasitti.